Waaqayyo waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessan? Ani nagaa kooti. Har'ammoo mata duree guddaa fi isiniif ta'a gaariidha jedhee qabadhe isiniif dhufee jira. Innis waa'ee manaa irratti akkaataa kamii ani namoota lama sadii gaafachaa jira. Ijoollee natti dhiyaata. Ijoollee biyya kootiiti amaanaa natti himanii manichallee dhaqee ilaalee gatii isaallee ilaalee mana maalii akka ta'es immoo isinittan agarsiisa viidiyoo gidduudhaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Ittiin isiniif galcha viidiyoo gidduuti jechuudha. Manicha gatii hammamii akka jedhan har'a walisoo keessatti otoo iddoo biraa ta'e yoo maalaa ta'u baay'ee tokko ulfaata. Maaliif yeroo kana immoo caalatti wanti hundi dabalaa akkuma dhufee fi simmintoon gonkumaayyuu hin jiru. Mana ijaaruu minaamin baay'ee tokko ulfaatee jira. Seera mootummaatu akka simmintoon xiqqoo gatiin gadi bu'u godhee ture. Achuma warri faabrikaa immoo nuyi nuna waaxxa'u kanaan jedhanii cufanii jechuudha dhaabanii simmintoo warraaqaan jiru gonkumaayyuu jechuudha. Inni manni baay'ee tokko sin dinqa dhugaa waaqayyo isiniin jedha mana kaartaa qabu gonkumaayyuu ila mana kaartaa qabu dhugaa waaqayyo ija kootiin dhaqee kan hin arge birri meeqa akka ta'e manichoo maal akka fakkaatu seettan agarsiisa dhugaa waaqayyootiin isiniin jedha. Normaal bakka irra kaa'anii manuma akkasumaan irra godhanii garuu kaartaan qabaatu malee bakka baay'ee tokko sin dinqa jechuudha. Innaa akkasuma ijoolleen immoo deddeeftanii gaafiillee nagaggaabattan jiru waa'ee manaa irratti yeroo duraa tokko waa'ee manaa kanarratti baay'ee haasa'ee ture. Baay'ee ijoollee tokko tokkoof immoo hin galle waan ta'eef ammarra deebi'ee isin ibsuu barbaadeetanii manni yeroo baay'ee sheerkaniin isinii godhee mana kaartaan qabne ijoolleen ala jirtan nama bakka buufattanii bittan hin bitinaa isiniin jedhee ture jechuun yoo bittan immoo nama beektan nama boruna kaada yookiin illee naganuu danda'an jenne tokko ilaallattanii bituu dandeessu akkasittiin itti deemaa isiniin jedhe yoo bittanii bittan manuma seera qabeessa yoo ta'e gaariidha. Maaliif seeronni haalonni biyya keessatti jijjiiramaa dhufan baay'ee sodaachisaadha waan ta'eef jechuudha. Tokko kanuma koorraa ka'een fakkeenya isinii fudhadha. Qormaan inni qabu ayideellam isaa kaartaa hin qabne isa pilaanii qofa qabu miti. Isa kaartaa qabu irratti qormaanni maal akka ta'e jechuudha. Innaa yeroo kana gara ayidiyaa kootti deebi'uu fi lafti manni baay'ee lafa bituudhaaf baay'ee widdii ta'ee jira. Baay'ee tokko jechuudha. Ijaaruufis immoo akkasuma lafa duwwaa yoo bittan ijaaruufis kaataan baay'ee widdiidha. Maaliif isaayyuu 1,100 gurgurama tureeyyuu simmintoon amma sumaanuu badee jira. Meeshaan biraas akkasuma duraan birrii 4 fa'ii ture 3 fa'ii ture amma birrii 6 7 eenyuun dhakaan tokkittiin jechuudha. Na baay'ee tokko ulfaataadha wanti hundumtuuyyuu nan ijaara so'ettan wacii baay'ee qaba. Nan bita so'ettan baay'ee ulfaataadha. Garuu haa ta'u bittaa wayya jedheen yaada. Yaa itti jiraachuuf warra jettan qofaan ala yoo bittan wayya dadhabbiin isaa baay'ee tokko ulfaataadha. Kanin dhaqee gaafadhee ilaalee dhufee suuraa isaa asirra gadi isiniif nan godha. Viidiyoo isaa mul'ata asirra dhaabaa. Amma footoo kaafachuu. Mana kana jechuudha. Mana suuraa kana argitan kana jechuudha. Birrii 650 nuun jedhanii maal qabdi qorqorroo 39. Fuuldura sobanii garafanii dhoqqeedha bakka biyyoodhaan kan maraganii garuun garafanii duubni akkuma jirutti biyyoodhaanii fuuldura baranda'umaa yoo hin qabu jechuun gonkumaan tolfamnee fi keessa hidhamee jiran jechuun walqixxaatee jiran liishoodhaan jedhanii yeroo dhandhee ilaallu liishoo miti akkuma gaafa asii fuudhanii maraganii sanatti laftichi akkasumatti jira 650 nuun jedhanii. Jaakin namni yookiin illee inni dannat fakkaate jechuun amma ja'aatti I think gurgurama garuu baay'ee das nuun jenne nuti ilaalleeti. Garuu kan biraammoo amma tokko isarra yoo fooyya'e
isa suuraa sirra gochuu danda'a. Birrii 9,850 kan nuun jedhanis jechuudha. Wanti biramtuu hin jiru. Akkasuma suura akkuma margitanii kana kilaasiidhum lama qorqoorroo 3940 normaalii fuulduraan garafame bishaantu keessa jira. Kanuma bakka. Amma kan fakkeenya 850 kan nuun jedhan bishaan jira. Akka illi sheeppiiti. Xiqqashuudhuma yooni qorqoorroo 40 hin caalu innis. Inna baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha. Waa'ee manaa irratti haa ta'u garuu ijaarurra yoo ittiin gala mana kana aanaatu diizaanii isaa sirreeffatee akkaataa naa ta'utti ijaarradha yoo jettaniin ala garuu bituudhuma isinii wayya. Amma fakkeenya lafa duwwaame yoo bittan 300 baqa yoo bittan innuu pilaanii kaartaan qabu maaliin qabu irratti ijaaruudhaaf ammuma sana irratti ijaaruudhaaf 400 waliin baaftu. Hin baaftu jechuudha. Na baay'ee ulfaata. Deebistanii booda fooyyessitanii gurguruuf kanuma irratti ijaaramee jiru kanuma gaarii ta'e yoo bittan bareedudha jechuudha. Akkuma immoo duraan isinii kaasaa ture lafa pilaanii kaartaan qabneen bitina kan isin jechaa ture isinitti hime yeroo baay'ee tokko ulfaataadha. Qormaata karaa kamiinuu dhabdan garuu of eeggannoodhaan yoo bittan isuma immoo kanuma kaartaa qabu amma ta'etti baastanii wacii guddaa isinittis ba'u yoo baafattan isinii wayya. Kaartaan itti ba'uudhaaf pilaaniin itti ba'uudhaaf mana tokko baay'ee ulfaata. Piroosesiinsa salphaa miti. Surumaa amma immoo seera aaraa ba'e parsantii ittiin kaffaltan kaaree tokkittiidhaaf birrii meeqa akka ta'e. Isa duraan anamma yeroon maqaa jijjiiruudhaaf jechuudha. Anamma duraan yeroo namichi sun yeroo natti gurguru ofitti dabarse birrii 2,000 moo waan taateen kaffale. Har'a garuu isaa gara 7,800 olii kaffalamaa jechuudha har'a. Parsantiin ittiin bittanii maqaa ofitti jijjiirtan sun baay'ee dabalaa dhufe. Isa kan biraa miti jechuudha. Waa'ee pilaanii immoo baay'ee piroosesii guddaa qaba. Warra lafaa waa'ee lafaa beeku sirriitti gaafachuu dandeessu isinis. Anis ilan argeeffan waa'ee kanarratti watwata. Akka koo namni qoramiin isa jedhudha kan inni yeroo baay'ee haasa'u jechuudha waa'ee kanarratti. Isaa miti ani kan hin bite lafa pilaanii qofaati hin binne ani kan hin bite iddoo lachuu jechuudha. Kaartaa kan qabu hin bite lachuu jechuudha. Minim maqaa jijjiiruu qofa malee ani piroosesii biraa keessa hin galle. Gin isaanii waan baay'eetu isin qoraa jechuudha. Isinitti mee ana isin dura bitee irrattu namichi yeroo nutti gurguru ofiisaa kan qabu 450. 450 kana anatti 300 gurgure isa tokkotti 150 gurgure. Garuu kaartaan ba'u kan barbaachisu akka seeratti mana iddoo kaartaa mana qabalee dhaxxanii 160 isinii ba'a. So ani bitee baafadhee jijjiiruu waan hin barbaaduuf yeroo dhannu kan koo 300 kan isaa 150. Namichi nutti gurgure sun 450 qaba kaartaaf pilaanii. Amma nama lamatti gurgure ani 300 inni sun 150. Kanaaf inni sun sirraa adda baafachuu hin qabu hin danda'u. 160 ala 150 baafachuu hin danda'u inni naan jedhan. Yookiin ati muluu isaa bitii naan jedhan. Muluu bituu fedhan qabu. Kaartaa isarraa adda baafachuuf dirqama inni sun 160 guuttachuu qaba. Maal gootu meetos hin ta'e. Waan waliidha jechuudha. Kana hundumarra immoo otoo duraan namichi nuti seerota irratti hundoofne namichi otoo 300 nutti gurguru isa sanatti 150 gurguree jedhee ifa godhee nu hime yookiin immoo wanta jedhee nutti hime seera guunna turre. Kanaaf ganaa asirra gara sanaatti 160 guutuu fi qabna jechuudha. Gara akkuma isin jedhe kaartaan kan ba'u 160 waan ta'e dirqama. Isa kanarra achi sheer gochuu qabna jechuudha. Sheer goonee adda baafannee jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa isinitti mee gaafii deddeebiftanii na gaafattan, komentii irra na gaafattan
yaadallee keessa galtanii na gaafattan 140 waan jedhu sana hin bitina. Amma fedhe lafa yoo bitattan 140 kaaree 140 jedhamu sana homaa hin bitina. Baqa gonkumaa isaatu jechuudha. Lammaffaa immoo isinitti meera. Achi teessanii yeroo lafa bittan qormaata baay'ee qaba boruu. Kanaaf amma tokko yoo qabaattan yoo dandeessan amma dandeessanii sanatti guuttattanii isuma kaartaa qabu yoo bitattan gaariidha jedheen isinitti. Achi dhuftanii qormaata baay'ee keessa galtu. Gara maqaa keessanii yeroo jijjiirrattan gana yeroo lafa san sirreessitan waan baay'ee keessa galtu jechuudha. Kanaaf yaadatti kennuu dandeessu. Kanumaan jechuu barbaada. Gaafii keessanirraa kanumaadha kan isin kaa'u. Gaafii biraa yoo qabaatan komentii jalallee barreessuu dandeessu. Isheen immoo komentii lafa naa keessee ji'a tokko naaf gurguruu yookiin namatti na yaafachuu jette tokko lakkoofsa kee lafa kaa'uu qabda. Lama immoo kan koo fudhachuun si barbaachisa malee komentii barreeffama achirra barreessiteen furmaanni jiru hin jiru. Yaada yeroo barreessitan karaa ittiin nama sana argattanii dubbiftan barbaaduu qabdu jechuudha. Yeroo hundumaa tokko kan koo yookiin kan kee lafa kaa'u yeroo komentii dheeraa sana barreessitu lakkoofsa kee barreessite tarreetti si dubbisuu danda'a. Yookiin immoo kan koo barbaadde fudhachuu dandeessa jechuudha. Kanaadha. Gonkumaayyuu kan pilaanii qabu hin bitinnuun jechuu keetiin aan jettan immoo iddoo tokkotti viidiyoon baran hojjedhe irratti I think gonkuma yaanni koo natti fakkaata yeroon isinii hibsu mulum gonkuma hin bitinaa isinii hin jenne qormaata qaba pilaanii lafa pilaanii qabu qofa yookiin immoo duwwaa yeroo bittanii amma sadarkaa kaartaatti baafachuutti yeroo deemtan qormaata baay'ee isinitti fida. Kanaaf bakka kanuma ulaagaa guutee kaartaa qabu bitachuu isinii wayyaa. Lammaffaa immoo fakkeenya isin achi jirtu nama yookiin fira keessan iddoo buufattanii bittanii asitti kan lafuma duwwaa yookiin pilaanii qabu qofaa bitanii yeroo dhuftan gana maqaa keessatti jijjiiramuu barbaachisa. Kaartaa baasuuf immoo pilaanii piroosasii iddoo pilaanii irraa ka'ee amma kaartaa baafattanitti gidduu kana wanta baay'ee jira isiniin jedheera. Fakkeenya ati dhattee pilaanii qofa sila qabduuf kaartaa naa baasi jechuu hin dandeessu. Abbaa lafa duraanii sanatu dhaqee lafa isaatti kaartaa baasa. Birrii sana situtti kenna. Siistamaan yookiin akka nama gaarii yoo sii ta'edha kana kan sii xumuru. Nama tokkorraa lafa pilaanii qabu yoo bite pilaanii dhaqee kaartaatti naa baasaa jechuu hin danda'u anarra. Annan bite lafa pilaanii qabu immoo bituuf gurguruun hin jiru lafa pilaanii qofa. Lafa kaartaa qabuudha kan bitan. Akka seeratti tumamee kan ba'a. Kanaaf lafti anaan hin jiru duraan akka waan hin bite yookiin natti maqaan jijjiiramee ittiin jira waan ta'eef si jammar bitame jedhee hin jiru lafti duwwaan. Akka waan maqaa nama tokkotti dabarfattaniitti isinitti dabarfata malee jechuudha. Kanaaf naman irraa bite sanaan ganaa geessitan waan gurgurree beekuufan siniin jedha kan. Ganaa namni ani kanin bite sun namicha sanatti birrii kaartaa ittiin baasu itti kenneen inni maqaa isaatiin kaartaa baasa. Fakkeenyaaf kaartaaf pilaanii baasa lafa sanatti jechuudha. Duraan irraa bite ግን ganaan isatti deebi'ee piroosasii baay'isaa jechuudha. Inni ganaa kaartaa baasa. Kaartaa maqaa isaatiin baase waan ta'eef birrii kaartaa sana anatu kenne tokko jedha. Amma immoo deebisee ta'an ofii koofi naa baase dhufee miti xumure piroosasii isaatiin inni kaartaaf pilaanii baase akka kan isaatitti jira ammas. Garuu amma immoo anatti akka jijjiiramuuf seericha akkan argadhuuf isarraan immoo ofitti jijjiira kaartaa ganaan immoo ammas baasaa jechuudhaan birri ammas kanfalee gidduu gala. Wacii baay'eetu jira. Waaniin ani keessa jiru gurgurame lafa kaartaa hin qabne gurgurree akkaataa itti namni dhufee ganaa nuun fayyadame lafti gurgurame isinitti himaa jira jechuudha. Ganaa nuti nurraa bitee ganaa nuti kaartaa irratti baafnee fi birriin nutti kenne deebisee ammas immoo maqaa keenyaan jira kaartichi maqaa kootiin baasee fi ani sirreessee jechuudha. Ganaa immoo ammas maqaa isaatti fakkeenyaa maartaarraa gara isaatti jijjiirata jechuudha. Fakkeenya kaartaa ammas si'a 2 baasa kaartaa namni pilaanii lafa pilaanii qofa bite kaartaa baafachuuf si'a 2 kaffalta birriisa.
tokko namarraa bitte sanatu ganaa akka waan lafti isaa kaartaaf pilaanii qabutti sirreessa. Yeroo inni isa sirreesseen ofii koo pilaanii kaartaatti baafadha malee ofii koo lafaa qa'ee silaan lafa duwwaa sarraa bite kaartaa dhaqee fiigee dhaqee baafachuu hin danda'u. Kana baraa. Kanaafin gidduu kana qormaanni baay'atu jira. Itti goraatuma bakka amma ta'e fakkeenya amma birri lafa duwwaa bitu qabdu yoo ta'e ji'oota amma ta'e immoo hojjedha yookiin waggaa tokkotti dabalaatiin lafuma kaartaa qabu bituu isinii wayyasa jirudha yaadni kooti malee gonkumaayyuu hin bitinaa isiniin jechuu koo miti. Lammaffaa immoo nama beektaan nama amaanaa qabu nama lafa kana booda nu kaaduu hin danda'u nu gargaara karaa qormaanni jirutti jettanirraa bitaa. Firri isinii bitu akkasitti adeemu siistama akkasii yaada akkasii fudhadhaa isa jedhudha malee gonkumaan bitinaa isiniin jechuu koo miti. Kanaaf yaada qabdan ammas gaafii yoo qabaattan waa'ee kanarratti komentii jalatti naa barreessaa yaada qabdanii. Viidiyoon isinitti tole immoo sheer gochuu hin dagatina, laayik gochuu hin dagatina. Nama biraafis gaafiin akka deebi'uuf sheer gochuuf hin dagatina ijoolleedhaaf jechuu kooti. Gaafii nama baay'eeti. Yeroon duraa waa'ee kanarratti haasa'u ijoollee baay'eedha kan na gaafachaa ture waa'ee lafaa. Gaafii guddaa nutti ture iyyuu reefu arganne deebii ijoolleen jedhan jiru. Kanaaf ammas immoo gaafii baay'ee kan qaban jiru waa'ee kanarratti waan ta'eef ijoollee sheer godha isaan biraa ga'u yaada qaban akka fudhatan jechuu barbaada. Sumaanii waan nama taataniif galatooma.